jalqabarratti deddeebii yeroo takkan dhufuudhaaf tumsa sinnaa goota yaada sinnaa kennitanii jabaadhu warri naan jettan akkasumallee yaadni sin koomentii irratti naa barreessitan filannoo keessan godhatanii chaanaala kana warri subscribe gochaa jirtan wanta inni itti fayyadamaa jiru kunis jaallattanii itti fayyadamaa jirra bareeda warri jettan itti fayyadamuuf simmoo fedhii qabaatanii gaafachaa jirtan walumaa gala isaatti kabajaaf jaalala guddaa isinii qaba baay'ee galatoomaa ulfaadhaa isiniin jecha jirtuu nagaa keessanii hordoftoota keebii qofsaalii ani baay'ee nagaa kooti aras deebi'ee dhufeetiin jira maal qabattee dhufte jechuun keessaniin oolle haga xumuraatti ona wajjin turtanii wantichi baay'ee akkasiin fayyadu abdiin qaba haaraa taatee dhuftan subscribe godhaa akkasuma laayikii gochuun hiriyoota keessaniif sheer godhaa asxaa saayitii keessan koomentii irratti barreessaa har'ammoo kan isinii qabadhee dhufe guyyaa 3 duratti qabaatii yookaan dibata rifeensa keenya baay'ee faayidaa guddaa qabu kanan hojjedhe sana itti fayyadamuuf hin jira na waliin turaa maarraa hojjetame warri jettan gadi buutanii viidiyoo kee guutuu isaa argachuu dandeessu jalqaba haga dhumaatti akkamitti akka hojjetamu warri yeroo hin qabnellee yeroo kana hojjennee qopheessinee itti fayyadamnu hin qabnu warri jettan yeroo keessan osoo hin miidhin osoo hin qisaaseessin wanta bareedaa kana haala salphaatiin mana keessatti qopheessitanii akka itti fayyadamuu dandeessan viidiyoo sana guutuu isaa keessaa argachuu dandeessu. Kanarraas barumsa guddaa argattu haga xumuraatti yoo daawwattan qofa isinii galuus danda'a hubachuus dandeessu maal akka ta'es immoo rifeensaafis maal akka fayyadu kan isin arguu agahuuf itti fayyadamuu dandeessan yoo dhaggeeffattan yeroo itti kennitan haga dhumaatti yoo daawwattan jechuudha. So akkuma argaa jirtanii egaa wiiraa zayitii qurunfudii roosmarii guyyaa 3 duratti godinyaa wajjin hojjenne viidiyoo sana baay'ee way argitanii jirtu warri argitan warreen argine gadi buutanii ilaaluu dandeessu. Viidiyoo sana nama muraasatu ilaale yoo dandeessan sheer godhaa isinillee seeraan daawwadhaa itti fayyadamaa jecha amma gaa itti fayyadamuuf jira jechuudha qophiitti yeroo sheerootti biizii nama gootudha. Anillee baay'ee biiziin ta'aa jechuudha garuu har'a hojjedhee waanan ol kaa'ee jiruuf sanuma fuudhee itti fayyadamuufanii jechuudha baay'ee bareeda. Warri rifeensi koo ni bubuqqa'aa jettanii ni ciccitaa jettanii dheerachuu didee wal xaxaa hin filamuu hin luqqaa hin buqqaa jettanii isa kana hundaaf guutummaa guutuutti furmaata kan ta'e yeroo gabaabaa keessatti illee jijjiirama isaa kan argattanii garuu warri ta'uu didee nuuf ta'uu didee ati rifeensa uumamumaanii rifeensa dheeraa qabdaa rifeensa bareedaa qabdaa jettanii akkasittiin gomgomtaan rifeensi hin guddanne hin jiru murteessaan akkaataa itti fayyadama keessaniiti jechuudha isa kana yeroo hundumaa nan dubbadha akkamitti itti fayyadamtan maal qopheessitan mee akkani godhu kana qabatamaatiin akkanitti fayyadamu kanatti fayyadamtanii isiniif ta'uu dide taanaan ana miti isintu sobee ana miti isin miti anatu sobee isin miti anatu dogoggoree jechuudha ijoollee baay'ee kan hin qaamaan beekus jira akkasumallee viidiyoo tokko hojjetanii sirriitti nan ilaala hordofaa jechuudha dogoggora isin gootan isinuma harka keessanii dogoggora rakkoo kan ofitti fidaa jirtan harka keessaniin yeroo ittiin kennitanii ol buttanii gadi buttanii boru kan biraatti iftaan kan biraatti akkasuma yeroo itti jijjiirtanii wanti isin itti fayyadamtan rifeensa keessan kan miidhu isa kanadha malee seera qabeessan rifeensaaf ta'a jedhame wanta gorfame keessattuu mana keessatti wanta hojjetamu jechuudha keemikaala garaagaraa irraa bilisa waan ta'e waan qulqulluudha waan ta'eef ani ammas taanaan deebii kan isinitti himu baay'ee faayidaa guddaa qaba dogoggorri isin bira jira ammas irra deebii kan isinitti himu sirreessa akkuma argaa jirtanii egaa kun haala kanaatiin itti fayyadamaa jira jechuudha baay'ee bareeda warri qodaa kanaa qabaattanis qabdu warri hin qabnes immoo bitachuuf illee saantiima xiqqoodha. Akkasumallee maaf haayilaandii hin ta'in isin fedha qabaadha malee haayilaandii kan namni bishaan dhugii keessaa fixe sana fuutanii yoo itti naqattanii itti fayyadamtan rakkoo hin qabu. Wannaan isinaa fayyaduudha malee dirqama waan ani qabu qabaachuu qabdu jechuu koomiti jechuudha dibatichi baay'ee bareeda. Kalariin isaallee gara kalarii qurunfudiitti jijjiiramee jira jechuudha maaliif yeroo taa'u qurunfudii fi zayitiin yeroo walitti nam'ee taa'u wal keessa deemeetu kalariin suni gara qurunfudiitti jijjiirama guutummaa guutuutti jechuudha sababni isaa qurunfudiin yeroo zayitii yookaan bishaan keessa taa'u halluun isaa irraa haqata waan ta'eef baay'ee inni sun immoo rifeensa keenya baay'ee gaarii akka ta'e kalarii rifeensaallee kan bareechuu jechuudha baay'ee kan bareedu isiniin jedha sanaafuu seera qabeessaan itti fayyadama warri yeroo hin qabnu jettanii ofii keessaniif kan yeroo hin qabanne eenyuuf yeroo qabattu ofii keessaniif kan hin jiraanne eenyuuf jiraattu isin jiraattan jennaan wanti hundumtuu kan jiraatu isin jiraattan jennaan karoora keessan kaayyoo keessan wanta yaaddan biraan illee bira ga'uu
sikeetamaa ta'uu kan isin dandeessan yoo jiraattanii jechuudha. Kanaafuu of gatuun qabdan jalqaba irratti eenyu yeroo kennitu eenyummaa keessanii ofii keessaniif rifeensa keessanii baay'ee yeroo ammaa kanatti uummanni hundumtuu hagan arguuni caalaatti persentii caalaan rifeensuma kana filaa oolaa kanatti dibaasanii amma ofitti deebi'ee jiranatti fakkaata uummanni. Waan baraarraa waan mangistiin fiderraa deebi'aa jiranatti fakkaata. Kanaafuu isin fayyada. Wanti kan ofii hin taane wayyaan ergisaa bulee fokkisaa jedha Oromoon gaafa mammaakuu. Wanti kan ofii hin taane inuma namarraa fokkisa bakka. Inuma namarraa fokkisa inuma dabbaraa jechuudha. Saniifuu xinqaaqee godhaa rifeensa keessan seera qabeessaan kunuunfadhaa. Kan ofii akka barbaadan godhanitti jiraachuu danda'u. Maaliif kan ofiiti waan ta'eef kennaadha waan ta'eef homaa namarraan fakkaatu namarraan fokkisu. Garuu wanti ergisaa akkuma isiniin jedhe bulee namarraa fokkisa. Akkuma argaa jirtanii egaa moisturaayizii yookaan massaajii gochaan jira. Massaajiin illee rifeensa keenya baay'ee gaarii kan ta'e jechuudha. Yoo dandeessan yeroo keessa yoo isin hin daangessu ta'e daqiiqaa 5 egaa godhanitti massaajii gootan illee akkasuma fayyummaa mataa keessaniif illee akkasuma rifeensaaf illee baay'ee barbaachisa. Kabajamtoota daawwattoota keebii qobsaalii amma kanarra kee jira xumuree jira. Kun maalinni roosmeerii qurunfudii fi weeraa zayitii wanneen kana sadan walitti makeetiin akkasitti itti fayyadamaa jira jechuudha. Hagamitti miica hagam ofirra tursita. Maal goota warri jettan viidiyoo haga xumuraatti dhaggeeffadha. Dhugaa rabbii tokko lamaan kana nambisan jiru. Akkamitti akka miicu, shaamboo akkamitti akka fayyadamu, dibata akkamitti akka fayyadamu tokko lamaan viidiyoo guutuu isaa keessa jira. Isin garuu laxxarra gootanii qat gootanii viidiyoo kukkutaa ooltanii jechuudha. Sekondii 2 namni dhaggeeffatu jiru. Sun immoo warra itti fayyadamuu hin barbaannedha. Mee nuti maal goona? Warra akkasii warra waa ufamansiisuu hin dandeenye, waa hubachuu hin dandeenye, otuma sinteessanii kan dhalate sinirraan dhufee guddata. Mee maal goona? Amma kana sadarkaa kanarra gahee walitti gongonee jira jechuudha. Hiikama isaa kaa'uu hin barbaanne daqiiqaa 30 sa'aatii tokko haga barbaadan ofirra tursuu dandeessu akkuma isinii mijate isiniin jedheen ture. Egaa daawwattoota koo kanarra gaheetiin jira. Viidiyoon har'aa kana fakkaata. Wantichi kana fakkaata kun argitanii bifti isaa baay'ee tokko bareedaa jechuudha. Qurunfudiin bifa saala kanatti aragatee jira. Bifuma qurunfudii ta'ee jira jechuudha. Inni kun immoo rifeensa baay'ee gaarii akka ta'e isiniif himeen jira. Viidiyoon har'a qabadhee dhufee kana fakkaata. Isinis immoo akka isin itti fayyadamtan, akka isinis mana keessan keessatti qopheeffatan itti fayyadamtanii gammadan abdiin qaba. Amma kana sa'aatii tokko tureera baay'ee. Sa'aatii tokko tureera natti fakkaata dogoggoruu baay'ee. Isa booda miicee jira jechuudha. Miicee immoo kana fakkaata. Mee ilaalaa faradaame isinutti dura jalqaba irratti viidiyoo ilaalaa xumuraati. Isa booda immoo koomentii barreessuu dandeessu. Otoon argin mee maal dubbatu ilaalaati koomentii barreessaa jechuudha. Warri callistanii gaaffii kaastan komii kaastanii ati uumamaan rifeensa dheeraa qabdaa, ati uumamaan rifeensa bareedaa qabdaa. Waaqayyoo yoo namaa kenne uumaa ganamaa yoo ta'e yoo atiin filatti yoo atiin kunuunsi yoo atichitti daabbessitee shaashitti ta'e 7-2-7 ji'a 1-2 keessamee kennaa yoo ta'e waan isameerraa bu'ee rifeensa namaa fila rifeensa namaa kunuunsa hin dogoggorina guys. Amma kana miicee ergan xumuree booda kanarra gahee jira. Dibata akkamitti akka fayyadamu maal akka godhu viidiyoo kanaan dura gadi buutan ilaallachuu dandeessu. Baay'ee kan isin fayyadudha. Warri itti fayyadamaa jirtan jabaadha. Ammallee malli keenya gara fuulduraati. Viidiyoo laayikii sheerii gochuun irraanfatinaa sabiskiraayibii godhaa hiriyoota keessaniif illee